Mubarak kun ciidii godhe ciidii nallaaleen akkatti ciidii jira. Ayya galatoomii si godhe anillee akkumatillee irraa barattu namni birallee irraa baratu barbaade. Obboleeyyan kee bar osoma isiin akkanatti na laaltu fuuluma isii keessa laala. Zayni tiyya beeytee yookaan viidiyoon kun kan irraa xumuraatiyyu amma achi waan deebinee waraabnu natti hin fakkaatu. Garuu rifatiin dhiifamallee. Maali amii dhugus billamaa? Hirrifatte? Hirrifatte? Laa akkanumaan jedhe garuu laal gaafa dhiyoota naa mucattii wahii jaarsi kiyya birrii akkanatti balleesse jennaan hin rifatte ati abbaan manaa kiyyallee hin balleessa hin dhiisamu waan akkas jedhu wayii na gaafatte sanirras tartee yuutuubii kana wajjin banne ijoolleen akkamitti baqa yuutuuba dalaydanii madri'eesh jennaaniin yuutuubii kana laal ka'amma ana osoo kun si biraa naa kafaltii jalqabe jechuudha. Osoo ati yuutuubii kana osoo ati manuma kumaatu hin galin wajjuma jalqabnee ana naa kafaltii jalqabe ati garuu nama dhageeffatu sanirra as tartee inni tokko jechuudha abbaan fedhee haa ta'u dhufe dubartiin sooshaal miidiyaa irratti ol baatu akkana amantiin isiitu maaloo jedhan jechuudha garuu hamileen nama caba wallaahi ati dhageeffatin jettaami dirqitti si fudhachiisa. Wallahi dirqitti jechuudha. Anam hiriyyummaa mateetu hin barbaadu aga jedhu takka geezeenii fi dhugaanatti hirrifatiniiti. Garuu yoo akkanatiin jedhu anillee hiriyyaayyuu amboo na wajji bootti yoo gaddu na wajji gadditee gammaddu si matakki. Utuu addunyaan kun guutuu saallee ta'e anaaf si'ee wal irraan fageessuu danda'e hin dhaabbatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعمو في فاميلي سبسكرايب لايك كومنت بريسونا كجبيستن. بسم الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فجلتمتوتا هردفتوتا هي بقرب بجراتي ساعتي كناني سينجاي جتشا اقبليان كي ديوي دفيزرا اكنس متنابدي قبا وانت الرقبة دي دفيمو وانت اكا كييت بريد وحيت جدي عبدي قبا كنا جتشوني لغا زين الرت جتشو يونا عمل كاي سنو يونا عمل كاي برانكي ويد لغا جدي عبدي قبا سنيلي hundi keessan obboleeyyan kiyyaa hiriyoota qabdan zayniin hiriyaa tiyya tana kan jaaladhu kan kabajuudha. Zayniituuf kanaan duras asirrattis gaafiif deebii wajji goonee turre akkasumallee waan tokko tokko wajjiin hojjetaa jirra jechuudha. Jalqaba irraa kaasee ilaa haga ammaatitti alhamdulillah. Xayyib zayniin jechuudha haga tokko guddas miti nama dhageeffatti. Kana jechuun yoo namni waan tokko jedhe wanti suni yaani haga tokko yoo waan hamilee nama cabsus taate hamilee cabdi jechuudha. Kanaaf ani immoo wantuma kanarraa yaadee jechuudha. Waan tokko waan yaade tokko irratti hojjechuun barbaade sanillee hin dhageettanii yoo na dhufte jechuudha. Nama sadi taanee ana isiidha hiriyyaa isiitti too nama sadi taanee haasaa jirru kaleessa jechuudha. Ni gaafii wayii gaafiif deebii qopheesse hojii deebiifna jennaani. Tole naan jette achumaan meetiree gaafiin sunii naan jettee jennaan koottu jedheen jechuudha. Obboleeyyan kee bar osomaa isiin akkanatti na laaltu fuuluma isii keessa laala. Biraankii irratti dalaguu hedaa yoo naa milkaa'ina hordofan isiniin jedha garuun dhufuun natti hin tolu naan jedhaa jirti. Bilbileeti miti jechuudha. Zayni akkanumatti waamee gaafiif deebii qabne jedheeni jechuudha. Yoo naaf milkaa'e akkasitti irratti dalagaa jedhee abdii qaba. Isiin immoo tuyyuu qabaa dhufuu hin danda'u jedhaa jirti. Mucattiin immoo na gargaaree akka dhuftu jedheeni jira. Yoo naa dhufteetiniin wal afoo ta'ennee akkasumatti osoma viidiyoo hin waraabne dursee jechuu waan tokko tokko jedhaani. Yookaan viidiyoon kenna kan har'a waraabnu kun isa xumuraati waan akkas jedhaan kaayoo naa milkaa'ee isiin dhufte asitti na argamte akkas jedhuuni karoora qaba isiniin jedha kanarratti immoo wanti ani barbaadeetini waan kana hojjedhe wallahi jecha nama dhageenan namni bakka hin ga'u akkasuma yoo hiriyoonni teessanillee jechuudha gorsa namaa yaani yookaan wanta kanarra waan isin guggufachiisu namni biraa isiniin jedhee isinuu jedhee ka fudhatu taate isilleen booda akkasuma isiniin jechuu barbaaddi akka kiyyatti wanti ani barbaade. Akka isin waan hojjettu yoo wanti an hojjetaa jiru kuni na baasaa yookaan wanti kuni dhugaadha beekte cimtee akka irratti hojjettuuf jechuudha ofitti amanamummaa qabaatte akka isin waan hojjechuu barbaadde waan dubbachuu barbaadde itti fuftuu fi yoo balleessillee dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan zayniin jettu laala yoo naa dhuftee laa dukkana keessan jirtu hin maayikii dhaabi wanni kaameraa dhaabi jedhi haa. Si gaafadha shisma gaafii nama dhibu sin gaafadhu jedhi haa. Akkasii sin jedha zayni tiyya beeytee yookaan viidiyoon kun kan irraa xumuraatiyyu amma achi waan deebinee waraabnu natti hin fakkaatu garuu rifatini dhiifamallee
Maali ani uzu billah ma Hirrifatte? ma Hirrifatin? jette gar Laa akkanumaan jedhe garuu waan kana siin jechuuf hedduu natti ulfaatallee jedhi haa. la wallahi ma jette garu maali uzu billah wallahi rifadhe gayye Laa uzu billah hirrifatin ma laa hirrifatin jedhi haa. Har'a gaafimaaf deebii gaggabaabduu xiqqoo hirrifatin garuu gaafimaaf deebii gabaabduu xiqqoo goonee ergas immoo madri yoo rabbi jedheetiin hin jedhe inuma deebinaa yookaan immoo tuyyuu anuu hedduu takka rifadha. Akkana siin jechuu kiyyaaf yaa'anii. ala wallahi natti himi malee waraabu yaana aslanin ka maali garu wallahi natti Laa himi hin wallahi garan nabi hin ka'in jedhi ka hin ka'in ilaal ati ani akka si jaaladhu hin beeyta miti zeyni akka si jaaladhu hin beeyta jedhe abdii qaba wallahi lati waa hunda ani sadarkaa tokkoffaa irratti garuu atiin tun ilaali dhiifamallee naa godhiiti zeyniyyee gaafa dhiyoota na mucattii wahii wanni siin jettellee gaafa ani namaaf gurra kennita. Ani kalas kana yoo ati waan namaaf gurra kennu kana dhiifte yoo ati namaaf gurra hin kennini ilaal yoo ati namaa dhaga'u kana yaani nama dhageeffatu sii gala jiru inni jedhu. naa gala Yaaniina jira laal gaafa dhiyoota na mucattii wahii jaarsi kiyya birrii akkanatti balleesse jennaan hin rifatte ati abbaan manaa kiyyallee hin balleessa hin dhiisamu waan akkas jedhu wayii na gaafatte sanirras tartee yuutuubii kana wajjin banne ijoolleen akkamitti bakka yuutuuba dalaydanii madri'eesh jennaaniin yuutuubii kana laal ka amma ana osoo kun si biraa naa kafaltii jalqabe jechuudha. Osoo ati yuutuubii kana osoo ati manuma kumaatu hin galin wajjuma jalqabnee ana naa kafaltii jalqabe ati garuu nama dhageeffatu sanirra as tartee atiin tuni kalaas anaafeeti hiriyyaa miti hiriyyaa yoo jedhan hiriyyaa tana hiriyyaa gaarii filadhaa jedhan ati garuu zeyniyyoo akkana jedhu ati hamtuu siin jechuu kiyyaa miti rakkoon kan kee nama dhageeffatta. Amma osoo boruma achi siqaniitiin sooshaal miidiyaa kana irratti amantiin tunuyyuu waan akkamii jedhan yaani waan shakkitu natti fakkaata. Akkuma kinoo sanis dhageeffatte of duuba deebi'aa jirta waan ta'eef yoo shakkiteetiin bakka yaani wahuma hundaan of duubatti deebitanillee hiriyyaa tiyya waan ta'eef mee akkam goona waan kanaafin siin jedhe yookaan kana caalaa wajjin deemnee waraabuu waa dalaguu hin dandeenyu jedheeti garuu dhiifama rifatin illee ta'ini. لا حول ولا قوة إلا بالله والله أتي سلا فيديو ورابط جرتمو كم نقول يا Laa viidiyoo waraabaan jiru. Viidiyoon jalqabsiifne لا maal duraaniyyuu googodhe جيتون والله يعني takka lama sadii kalas jalqabnee jirra jedhee siniin sitti hima malee akkanatti. لا والله لقيت عمي لقا دبتشو نمني كوني ilbi isaaniitii wallahi ilmi namaa kun subhaanallah yoo amma waan tokko siin jedhan an fakkeenyaaf namni tokko jechuudha abbaa fedhee haa ta'u dhufe dubartiin sooshaal miidiyaa irratti ol baatu akkana amantiin isiituu maaloo jedhan jechuudha garuu hamileen nama caba wallahi ati dhageeffatin jettaami dirqitti si fudhachiisa. Wallahi dirqitti jechuudha. Maaliifuu bakka ati yoo fakkeenyaaf namni akkana siin jedhe hamilee guddatu si caba. Kalaas abbu'aan illee bakka hin dhiisa. Abboo maal godhanii afaanitti na qabatan ka jedhu takka hin jiraa mitiire. Sanii fi malee ani waan biraatiif ilmi namaa ilbiisa sheexaana jechuudha. Wallahi ila akkana si oofa jechuudha. Maaliifuu garuu ati ofitti amanamummaa qabaadhu jette. Haga tokko yeroo saniif sammuu ta'ee miti galabbata namni ilbiisa waan ta'eef ilmi namaa subhaanallah ni wallahi. Bar ati ta sooshaal miidiyaa iyyuu miti an amma dhugaa rabbiititti dhiifamallee naa godhi an hiriyyummaa mateetu si wajjin deemuu sodaadhe ati ta sooshaal miidiyaa osoo shakkii mataa kan kee keessa gaafa nayite anallee immoo karuma ofirra jirtu san harkisaa jirta osoo ani kasii wajjin zim jedhee taa'u taate bar waan ta'aa jirtu kana hunda na taasisaa jirta ani kanumaaf hiriyyummaan teennatu ni kalaas yookaan asumarratti waan na jettee garuu ani afaan akkanitti siin jedhullee hin beeku waggaa dheeraa wajji turre waan ta'eef waan kanaan booda deebinee waan amma immoo hin hojjenna viidiyoon hojjenna jenne. Ka viidiyoo hin hojjenne jennee wallahi ka wanni duubatti nama deebisu hin jiru. Ka namni keerii yoo dubbate akkuma dhiyoo tana ceessuuf yaani wanni irratti liib irratti nuun jedhan jechuudha. Namni uma keerii dubbachuudha malee argitee ka wanni namni wallahi lazim nama jijjiiru tokko illee hin jiru. Ilmi namaa ilma namaati. Amantiin seena dhiiraa fi dubartiillee walqixa jechuudha. Walqixa diinii ofiitirra waan feete dubbachuu dandeetti bakka feetetti dubbachuu dandeetti jechuudha. Uma diin rabbi argitee ka nu dhoowwu hin dubbatin malee. Kanaaf abboo waraabi kayoo waraabde wallahi maal goota kalaasan ofirra ishee ofirraa baaseetiin hin deema gara dalagaa. Baafatin jedhi kalaan hin baafatin. Waraabni yoo dhiitti dhiisii yoo qabu. Ani jechuun namallee na jijjiira akka waan namni guyyama mara na jijjiira oolu
jechuudhaan wanni nama deemu wallaahi. Akka dhageessu jecha nama dhageettu kana beektaa sila. Anam hiriyyummaa mateetu hin barbaadu akka jedhu takka geezeenii fi dhugaa natti rifatiniiti. Garuu yoo akkanatiin jedhu anillee hiriyyaayyuu amboo na wajji boottu yoo gaddu na wajji gadditee gammaddu sima takkitti akka qabu niin beeyta jechuudha. Garuu ati nama dhageeffatta. Dhugaa rabbiititti nama dhageeffatta zeenishuu. Ani immoo tuyyuu sila akkanatti nama dhageeffatta hajji aamu dhagee wallaahi nama dhageeffatta. Waan dhageeffatte mucatti madhiyoo tanaa sanuu dhageeffattee horoo gootee na gaafatuun sunumaa inni. Sanbira tariiti. Ammallee mootuyyuu yuutuba kanarraa. Laa mucatiin bare sila ta'itti jechaadha malee taa'anii keessa kiyyatti amansiisee osoo hin ta'in sila akkam ta'itti dhaga jedhu malee abbaa manaa kiyyallee akka inni argitee nama gaarii waa birriin balleessin akka qajeela waa argitee kan walirra kaayetiin akka hangalu barbaadu dhibbaan dhibbatti beeka jechuudha. Maala wallaahi jechuun ani wallaahi maadiri abboo waraabee waraabde ani ka'e. Yoo waan dhiisa abboo. Waan akkasitti na gaafadhu. Wallaan biraan kiisi godhe zayini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wallahi siitanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sila akkam nu gooti? Mee wallahi na agarree jedhe. Wallahi billahi hasaba jira kasuma. Ati amma agarree ofi zayini. Wallahi sila maal jetti sila WhatsApp nu maasoo nama sirratti maal jetti illee jedhe dura shak. Eegas immoo waraabaan hin jiru jennaan nani saddaqe ka. Hin agarree akka waraabaa jiru. Argaan jiru amma argaa jira akka waraabaa jiru. Daqiiqaa 5 sekondii. La hojii teenya adda wallahi hojii mataan astaghfirullah. Maala bu'aari hadde wallahi. Agi jalqaba dhugaa hedduu rifadheeru ati rifattetti kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa wallahi dhiifama. Ani zayinii utuma isiin na laaltu fuuluma isii keessa laala biraankii godhu jechuudha. Asillee dhiifama naa godhi wanta kana akka barumsi irraa fudhatamuuf jechuudha. Maaliifuu jennaan yeroo ammaa kanatti namni yoo nama dhagaye nama sakaala namni yoo nama dhagaye bultii ofiitiin diigama namni yoo nama dhagaye hiriyyoota ofiitiin diigama jechuudha. Kanaaf namaaf bakkee hin kennina namni waan fedhe haa jedhu ofitti amanamummaa qabaatanii wannan dalagaa jiru kun sirriidha yoo beektan dalagaan jedhan akka kiyyatti mee zaynati maal jetta dhugaa jalqabatti dhiifama si gaafadhiina wallahi zaynitu keessa. Wallahi garwaan viidiyoo kan osoo gadhiisu waati na gammachiisa wallahi sila maala dubbadhee wallahi maal dirqama. Garuu yoo gadi hin dhiisin jette kanas gadi hin dhiisu qasaman bitaa gadi hin dhiisu yoo gadi hin dhiisin jette hin gadhiisu garuu. Garuu mootu wallahi jechuudhaani asirratti aantoonni dabarsuu barbaadu namni kun jechuudha ilmi namaa kun bakka shayxaana namatti ta'a jechuudha bultii namaa ka diigu ilma namaatiif gara biddubachuudhaaf wallahi ilmi namaa bakka yoo ati waan tokko fakkeenyaaf hin godhadha jettee hamilee irra kaayattee bakka waan sanitti qajeeltee hin godhadha jette akkamitti kana godhachuu hin dandeettu umriin kee haganaa yoo attagaltee yoo akkana akkasii siin jedhan jechuudha. Garuu subhaanallah wallahi homa dandeettii itti qabdu kana hamilee si cabsanii dadhabee akka jirtu si taasisan jechuudha. Akka dadhabdu hamilee si cabe jechuudha bakka. Ati yoo akka namni biyya namaa keessatti umrii fixee galu ol ka'uu hin danda'u akkas wallahi jechi nama bakka. Nuti amma manatti dhugaa rabbiititti kinoo tureef dalagaa jirta malee yuutuubii keellee irratti dalaguu dhiiftee san bira tartee waa baay'ee dhageeffatta. Ani wanni jedheef obboleeyyan kiyya zayinii yoo rabbiin yoo qanimta addaan nu baase malee ani wallahi jiru kanarratti adda hin baana jedhee hiyyaadu rabbiin shayxaan addaan nu baase illee nutti hin fidini. Wanti an akkana jedheef akkuma isiin jajjabaattuu fi akkuma namoonni akka isii nama dhageeffatan bultii ofii keessa nama naqan kaayyoo karoora ofii keessa nama naqan isiin namni nagahummaa qabu tokko nama dhageeffata jechuudha. Way dhugaa taati jedha. Kanaaf wanti ani dalageef illee biraankii hamtuu akka kiyyatti waan gorsa namaa ta'u zayinii tana itti yaadee yeroo baay'ee kalaasisii waan akkana dhageeffatte naan hiriyaatiyya akkana jedhee gorsurra mee maaltu itti dhagama osoo nama dhugumaaf kalaasan si barbaadu jedheeni madri wallahi sitti illee waan dhagamu jechuudha. Kanaafuyyuu jireenya keessan keessa nama hin naqina jechuu barbaade namaaf gurra hin kennina. Namni karaa dheeraa deemu waan isa dudduuba itti wacu yoo dhageeffate karaatti hafa jechuun barbaada. Asuma viidiyoo gadhiisamu gadi dhiisu zayini.
Wallahi viidiyoo irra deebitee dhaggeeffattee yoo waan hin taane jedhu taate gadi hin lakkisu. Abada. Amma minuma naa dhiisuma wanni badaan itti dubbate takka hin jiru. Na hayyami yalla daqiiqaan dheeressa. Taa'ib Akkas dhiifama inshallah bakka. dhiifama goota Ayyee mangoon yoo dhiifama rakkoon qabu kalaas rakkoon qabu wallahi huma ilma namaa ka jireenya namaa keessa seenuu sanumarraa dubbate malee wallahi waan bajoollee dubbatni natti fakkaatu baay'ee dhiifama inshallah waan rakkoon qabu dhiifama. dhiisa jechuudha waan obbolootaan kiyya zayini wallahi hedduu rifattillee sagaleen isii jalqaba hedduu jijjiirameyyuu waan haasoftillee harka babbate dhiifama naan jetti kasilaasii dhiise naan jettu. Amma dhiifama godhee faamu jedhi daawwattoota keenya irratti ijoolleen natti tirtirti wallahi dhugaa rabbianii akka naan lolan hin barbaadun beektu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleeyyantii akka qaalii gaggaarii hordoftoota Aamuu Firii Faameelii inshallah dhiifama godheefii jira. Garummoo dura waan waraabnu natti hin fakkaatu jennaan maal taatee jedhee hedduu rifadde wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ta'u waan madhiiseefii jira kalaas egaa biraan kitaate gabaabadha jechuudha. Waan rakkoon qabu. Siidhiise godhe siidhiise nallaaleen akkatti siidhiise jira kala. Ayyaa galatoomi dhugaa qalbii cabsa kiyyaaf galatoomi anillee akkuma atillee irraa barattu namni birallee irraa baratu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu siniin jedha hordoftoota kiyya. Atillee nagatti. Ayyee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyantiya. Share, like, subscribe godhan. Jajjabeessa Aamuu Firii Faameelii. Ta'an irraan bisatti naa gooti. Goy amman booda jechuudha waa'ee ilmi namaa kun jireenya namaa keessa seenuu bal'inaan irra haasofna inshallah. Kutaa kutaan irra haasofna. Osaan waa eeggatan wallahi. Inshallah. Wanta irratti yaadee biraan kidalee kana zayin illee yaadni dhufee jira irratti immoo kutaa takka lama sadii hin irra haasofna jettee isin immoo obsaan nu eeggadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum